Dokter original garana merabbi jette obboleettiin keenya akkuma beekamu coggarraan namoota hedduu miidhaa garaagaraa bakka saaxilu ni beekama. Waan kanarraa bilisa ta'uudhaaf mana keenya teenye yoo maal goone yoo maal fayyadamne osoo gara mana yaalaa hin deemin mana keenya qofa keessa taa'uudhaan waan kana yaalamuu dandeenya kan jedhu viidiyoo gabaabduu isinii qabadhee dhufeetiin jira. Jalqaba namni mana kana seentan namni haaraan jechuudha mallattoo idoo balleessuudhaan koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreeffadha. Namoota lakkoofsa tokko barreeffate mara foloo taasisuudhaan akkasuma namoonni gaaffii garaagaraa qabdan koomentii jala nuu kaa'uu hin dagatinaa. Yeroo hedduu namoonni gaaffii garaagaraa ni gaafatu tariitiin koomentii arguu dhabuurraan darbuun danda'a. Gara kanaatiin dhiifama isin gaafachuun barbaada. Garuu koomentii hedduun dubbisa hedduun ni deebisaan jiru. Viidiyoo yeroon dalagu jechuudha wantoota viidiyoon kun namoota hedduu fayyaduu danda'a jedhee takkiin koomentiin kun jedhee irratti murteesse qofa deebisaa jechuudha. Akkasumatti gaaffii qofaadhaaf miti haa ta'uutii inboksii yoo gootanis barbaachisaadha. Viidiyoon keessan atattaman akka isin deebisuuf isin gargaaraa jechuudha gaaffii keessan jechuudha. Coggarraan milikkita maaliin irratti agarsiisa yoo maal nu godhe coggarraa qabne jennee hubachuu dandeenya. Tokkoffaatti laphee nama gubaa akkasuma fedhii nyaataa nama dhabsiisa akkasuma garaacharraa nama gubaa jechuudha. Fedhii nyaataallee nama dhorkota deebuu badaa nama fidaa jechuudha. Akkasumallee fincaan keenya nu sarduudhaan nu cannaqaa jechuudha. Akkasuma jechuudha yeroo garaagaraatti illee garaa keenya nu hafuufuudhaan of nu jibbisiisu garaa nu hafuufuu bifa kaleetiin nama dhukkubu ni uumamaa jechuudha. Kun maalirraa nu dhufa kan jedhu jalqaba irratti alkoolii garaagaraa fayyadamuudha. Akkasuma tamboo aarsuu akkasuma buna garmalee fayyadamu daangaa malee buna yoo fayyadamne dhibee coggaarraatiif nu saaxiluu danda'a jechuudha. Akkasuma namoonni tamboo garaagaraa aarsan alkoolii garaagaraa dhugan dhibee coggaarraa saaxilamoodha jechuudha. Haaluma salphaa ta'een jechuudha. Kanarraa bilisa ta'uudhaaf wantoota kana gochuu qabna jechuudha. Tokkoffaa irratti buna yeroo dhugu haga ta'e tokko dhuguun irra jiraataa jechuudha. Akkasumallee sochii qaamaa gochuu alkoolii garaagaraarraa fagaachuu akkasuma bishaan gahaa dhuguudha jechuudha. Akkasuma yeroo dhukkubbiin sun nutti dhaga'amu keessatti qorichi kun qoricha coggaarra jennee akkuma qoricha manaa fuunee fayyadamuu osoo hin taane qoricha sana yoo ogeessa fayyaatiin hin ajajamin qoricha yeroo isaa irra darbe fayyadamuun dhibee birootiif illee akka nu saaxilu sababa jechuudha. Yeroo kamittiyyuu yeroo sin dhukkubu gara mana yaalaa deemuun barbaachisaadha. Mana keessa teenyee qorichuma arganne fayyadamuun qorichi sun sirriitti qoratamuu qaba. Takkiin immoo ogeessa fayyaatiin kan kennamu ta'uu qaba jechuudha. Akkasuma yeroon isaa irra darbinaan fayyadamuu dhiisuun isiniif wayyaa jechuudha. Furmaata yeroo dhukkubbiin sun nutti hammaatutti mana keenya teenyee waan nurraa kutuu danda'u bishaan gahee olaanaa qaba. Kanatti aansuudhaan nyaata kuduraa muduraa nyaachuu muuzii soorachuu wantoota akkanaa yoo nyaanne nuuf laaffataa jechuudha. Akkasuma damma ganama nyaachuu qabnaa jechuudha. Damma fallaana lama ganama yeroo hunda yoo nyaanne dhukkubbii coggaarraa hatattamaan nurraa jitaa jechuudha. Ogeessa fayyaatiin kan mirkanaa'edha. Akkasuma hammiisa qaama keenyaatiif illee faayidaa olaanaa qabaa jechuudha. Thank you. Galatooma viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaatti.